akka jaraatiif dhumne akka rabbiitiif dhufne masuus ta'een kaasuu madaan sun fayyine. Rooba buttaa leenjisoo diigaa barteen gootaa har'a sirtakaa. Seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromoonni sirna gita bittaa nafxanyaa irratti gaggeessan keessaa qabsoon ilmaan Oromoo yeroo garagaraatti gochaa turan akkaan hadhaawaa fi aarsaa guddaa kan gaafate ture. Gootota Oromoon bara baraan faarsuu qabu kan dhaloonni gootummaa isaanii labataaf dabarsuu qaban garuu kabajnii fi ulfinni isaanii malu hin kennaminiif keessaa tokko kan ta'e seenaa gooticha Roobaa Buttaa isinii dhiyeessina. Akka jaraatiif dhumne akka rabbiitiif dhufne masuus ta'een kaasuu madaan sun fayyine. Rooba buttaa leenjisoo diigaa barteen gootaa har'a sirtakaa. Roobaa Buttaa maqaa masoo gootummaa isaaf qabsoo keessatti moggaafamedha. Maqaan sirrii Gooroo Bubbee ture. Godina Arsii aanaa Honqoloo Waabee ganda Maciituu Araddaa Dhawaa jedhamtutti dhalate. Gosti isaa Koojii yoo ta'u haadha manaa maqaan ishee Suukkee jedhamtu fuudhee ijoollee hedduu horatus haadha manaa isaa fi ijoollee isaa baay'ee dhibeen gifir baricha hammaatee ture fixuutu himama. Diinni uummata Oromoo kan Minilikiin durfamu gootota Oromoo Arsii waraanaan cabsuu dadhabnaan uummanni dhibee gifir smallpox jedhamuun akka qabamu uffatatti godhanii biyya keessa facaasanii loon isaanillee dhukkuba loonii kan dur biyya Oromoo hin jirreen akka qabamu biyya keessa akka tamsa'u taasisanii booda uummata fayyaan laaffisee fi diinagdeen hiyyoommatee laayyootti cabsee gabroonfatuu danda'e. Gaafa dura uummata faranjiitirraa masaaraa fudhatanii gaafa achi dhufani humna masaaraa sanillee dadhabnaan katabaa loowwanii biyyatti fidanii biyya finnoo fixe. Biyya katabaa loon irraa fixe biyya barri fixe lafatti argatanii Minilik ficcisiise malee uummata keenya kafixanii silaa danda'anii miti. Minilik Oromoota tooftan ittiin cabsu gaafa barbaadu sababa kiristinnaa fakkeessuun uummata hedduu kiristinnaa kaase. Roobaa Buttaan gaafa nafxanyoonni Oromoota kanaa kiristinnaa kaafatan ittuma dhiise. Ammas lafa saamicha eegalan nutti gurguraas jechuu eegalan safuu saalfii fakkeessuu fakkaatti. Kana booda Roobaan dubbiin lafaa saamichaa fi nutti gurguraa kan kiristinnaa kaafachuutun garaa hanqachaa dhufte. Amma booda nu gahee jira nu keessa hin deemina isin gaha sokkaa jedhee dubbii itti buuse Oromoota iddoo jiran maraa nafxanyootatti dammaqse. Arbillee waa hin fiigu arbillee waa hin fiigu arba guuguutu fiiga. Ijoolleen arbaa guuguu warra nyaatu migumaa kumaa walirra dhumaa warra baasuree dhiiga. Maqaan huntureessinaa eefiitaa Roobaa Buttaa fiitaa leenjisoo diigaa. Minilik Arsii osoo hin cabsin dura erga Roobaan dubbii itti kaasee booda waraana hedduu leenjisee qopheessuun Awaash gama ceesisee waraana 1,000 shaamaraa qubachiise. Xiyyeeffannoon isaanii guddaan Oromoota Arsii hunda osoo hin taane Roobaa keessaa dhabamsiisuudha. Saguree irratti waraana 500 ergamuun loowwan Oromoota jalaa saamaa turanii maqaan magaalaa Saguree jedhus barichuma sa'a guure kan jedhurraa moggaafame. Yeroo Sagureerraa loowwan haleellatan kana namni Adii Huuqii jedhamu waraana Minilik kana xiyyaan waraanee loon ofii irraa isaan dhorkee ari'e. Hawaasnis akkas jechuun gootummaa isaa faarsaniiru. Loowwan waayyuu abbaa dhabanii, loowwan mankullaa abbaa dhabanii, loowwan qooggoo abbaa dhabanii, loowwan waajjii abbaa dhabanii, kan Adicha Huuqii abbaa qabanii jechuun leellisaa turanii. Walargee irratti Oromoota walitti qabee erga mariisee booda torbaan tokkoof akkaataa xiyyaa fi farda algabaraan nafxanyoota fixan leenjise. Farda algabara jechuun farda tasa yaabbatamee hin beekne hawaanuma xinnoo dammaquun kan onnee qabu quufaa jechuudha. Fardeen akkanaa kanneen walitti guursisee gogaa eegettiidhee fardeen 100 erga tokkotti diinatti gadhiisa. Fardeen kunneen gogaa kana dammaqanii muka jirmaatti bu'u. Nafxanyoota kanneenis akkasitti irra deemanii fixu. Akka carraa waraana farda algabaraa kanneen jalaa miliqxii haftes kanneen lafoo jiran xiyyaan waraananii barbadeessu. Roobaan godinaalee hedduu irra deemee Oromoota kakaasee Minilikiin lolaa ture. Gabrummaa Minilik jalatti kufuu diddaaf Oromoota hedduu dadammaqsee ofiisaaf qabsootti lixee diinota raase.
naannootti waraana qindeessee sochoosaa ture. Dooyyoo Tusee Shirka irraa, Roobalee Kullaa Xariitaa irraa, Leenjisoo Diigaa naannawaa Tayyaa irraa, Seenee Hullufuu Qarsaa irraa leenjisee waraana 1,100 hooggansiise. Minilik Oromoota haala salphaatti mo'uun akka hin danda'amne akkuma bareen humna waraana ammayyaa qawwee biyyoota alaa irraa galfachuun itti fayyadamaa ture. Bara kana Arsiin Abbaa Duulaa Roobaa Buttaatiin qindeeffamee Leenjisoo Diigaa waliin Minilik ofirraa dhorkee ture. Roobaa Buttaa Leenjisoo Diigaa Orteengoota har'a sirtakaa. Minilik yeroo hedduu karaalee adda addaatiin Oromoo Arsii cabsuu yaalus salphatee deebi'e. Bara 1873 amma 1874 gara lixaatiin seenee osoo hin milkaa'in hafe. Bara 1880 yeroo waraanni Minilik daangaa waascee Arsii waraanuuf jedhu manni Arsii akka salphaatti ilaaluun hattuu looniti jechuun tuffatan. Kun ammoo isaan miidhe. Akka daangaa waash gallakkisanii gara walakkaan lafaatti kan ta'e. Haa ta'u malee walakkaa warri jiran wal kakaasuun wal waamanii dodotaa dawwaaroo ciisaman godhachuun gaalloon xiloon eeboon waraaranii ofirraa dachaasan. Bara 1882 akkuma Arsiitti duuleen salphoo soqolaa soqolatte ta'ee galeen. Yeroo kana waraanni Oromoo Arsii Abbaa Duulaa Roobaa Buttaan qindaa'ee leenjisuun hoogganamu Minilik injifachuun kophee nagaaritaa goraadee fi qawwee hedduu irraa booji'an. Kunis Minilik Oromoota Arsiitti gadoo qabatee xiiqin akka duulu isa taasise. Roobaan kana booda cimee qabsoo isaa qindeessuutti dhufe. Maqaa baduu mannaa mataa baduu wayya jedhe. Mammaaksa yeroo hundaatti. Kanaafis iddoo garagaraatti Oromootatti kadhaabee ijaajee jiraata. Lola gaafa asakoo lola gaafa addaa lola gaafa addeellee itti qajeele malee goonni deefan qajeellee. Minilik Oromoota Arsii salphatti bituun akka hin danda'amne erga hubatee booda tooftaa biroo uummate. Haadha manaasaa duraan kan baay'ee hin beekamne Baafaanaa Faayi waliin tooftaa jijjiiruu akka qabu mari'ate. Dubartii gosa Ayuubaa taatee Alkoomiidaa kan jedhamtu tooftaan qabachuuf dirqame. Dubartiin kun Awaash gama ceetee naafxanyoota Minilikitti tamboo fi kan kana fakkaatan daldalti ture. Minilikis ishee qabatee lafa siif kenninaa aangoo siif laannaa Kiristinnaa si kaasnee si fuunaa immoo tooftaa Oromoo Arsii ittiin cabsinu qofa nutti himi jedheeni. Isheenis akka Oromoo Arsii ittiin cabsitan isinitti himaa garuu lafumaan mana irratti ijaarradhee Awaash gamatti itti galu naaf kennaa jettee gaafatte. Naafxanyichis tole lafa siif laanna erga jedheeni booda halkoon malaan isiniif dhaha waraanni keessan xiqqoodha. Oromoon Arsii gootota hedduu qaba. Fardaan isinitti duulee isin fixa. Waraana keessan dabaladhaatii of cimsaa jetteeni. Kana erga gootanii booda karaa lixaan seenaatii iddoo Azuulee jedhamtu qabadha. Gamaa gamanni qileedha. Qileen kun karaa tokko qofaan ulaa qaba. Ulaa tana ammoo farda akka hin seenneef suqqaan cufaa jettee mala dhoofteefi. Dabalataanis namoota Oromoota Arsii biratti bebbeekamoo ta'an kanneen waggaa 8 dura abbaa gadaa turan iccitiin barbaadatanii. Daangaan Oromoo Arsii waraanaan cabuu dide kun karaa isaaniin tooftan akka cabuuf jechuudha. Kanaanis namoota akka Tukee Maammaa, Miiloo Maammaa, Miiloo Baddaa, Turii Seenjaa, Mojoo Boxoroo, Kombollee Jaarraa, Daamoo Abbaa Bubbee, Buttaa Kolchee, Gadaa Jawwee, Dilbatoo Bultum kan jedhaman argate. Jarreen kanaan harmoo nu bulchaa soddaa nuuf ta'a jedheeni. Kun tooftaa diinni bobaa Oromoota jala seenee Oromoota ittiin cabsuudha. Oromoonni gara laafeeyyii akka ta'an waan beekaniif kallattii kanaan milkaa'uu akka danda'an abdii godhatanii. Tooftaan kun tooftaa yeroo baay'ee Oromoonni ittiin kufanidha. Alagaa fira fakkaatee dhufes harma bulaaf soddaa ta'ee ilmoo isaa kennaa fi guddifachaaf laata. Namoonni kunneenis isaan kaanitti soddoommatanii isaan kaan harma bulchanii. Isa barbaadu erga argatee booda naafxanyichi suutuma suutaan as bu'uun nuti biyya ammayyooftuu ijaaruuf sochii taasisaa jirra. Sirna bulchiinsa biyya ammayyaa ijaaruudhaaf deemnu kana keessatti aangaawwan bebbeekamoo mataa isaanii danda'an kan akka Dajjaazmaach, Qanyaazmaach, Fitawuraarii, Giraazmaach gonfoodhaan tokkoon tokkoo keessaniif hirraa nu gargaaraa jedhaniini. Jarreen kunneenis karaan hara balbanaa akka ta'e itti himanii. Kana booda karaa agarsiistummaa nama Tukee Maammaa jedhamuun waraanni Minilik buufata addee gallakkisee hara dambaliin seenee faallaa naanna'uun karaa Digaluu fi Xiijjoo fi Shirkaan seene. Haaluma ajaja halkoo fi Tukee Maammaan Azuulee qabate. Arsii waraana shuraa waraanni irraa muraa akkamittiin gurguraa akkamiin of gurguraa diina jalan gurguru biyya ofiin gurguru. Gurguruu kana dindaan harka isaa muranii harma isaa muranii annoolee jaawwii ilaalaa seenaan galmeessi turu.
Roobaa Buttaan dubbii kana dhagahe. Yeroo dhagahe irraa Oromoota Arsii fardaan qindeessee waraanaa fi gaalloo isaa qabatee Azuuletti duule. Waraanni Minilik yeroo kana Raas Alii Maareetiin hoogganamaa ture. Waraanni isaas akkuma ajajametti qilee keessa jira waan ta'eef Oromoonni Arsii waraanaaf dhufan gubbaa isaanii marsuun itti dhiichisanii wal si'eessanii diina gombisuuf dhaadannoo gootummaa isaanii itti agarsanii wal jalaa fuudhanii ergaa tokko jedhu girrisaa fi marsa guddaan hoo birbirsa barkalee Arsii maaliif dhuftee yoo fardatti siin qallee lolee daayyoo lola fardaa goota jaarsaa goota faarsaa gaafa saadee gootni aadee jecha wal jalaa qabaa daayyoo lola fardaa jecha deebisaa fi doorsisi hoo si sobaasaa faya eegaa kan lugaa biilofni qooqee garagalchaan kan galaanaa garagalcheessi waraanaa si sobaa saafaya eegaa haati cirfoo cirfaa hin qabdu si sobaa saafaya eegaa cirfaan lugnaa kuusa hin qabdu mukarraa duuganii hachee si sobaa saafaya eegaa lugnarraa fuudhanii wantee si sobaa saafaya eegaa jecha marsanii fardaan yoo itti dhiichisan waraanni Minilik waa wallaalee sodaan uffata ofirraa baasee harka waaqatti ol qabeen isgoobeet jedhee owwaateen Oromoon diina isaa harkaan qabatee waraanuu kan booji'e hin ajjeesu kan injifate irra aane jedhee mataarra hin taa'u itti mari'ataa bulee bulfataa uwwisee daara baasaa nyaachisee obaasee qubsiisaa kun aadaa Oromoota sirna gadaatti yeroo isaan isgoobeet jedhan kana Oromoonni waraanaaf dhaqan walitti lallabanii mari'atanii maarree nuti hin dhaqne ofii nutti dhufanii ammoo isgoo jedhanii maal haa goonuu waliin jedhanii namni tokko dursee mee waa gaafanna jedhee gartuun tokko ammoo maarree diinatti kootu dhufee hin fudhatanii nurraa ka'aa jedhaniin malee nurraa ka'aa jennaan jedhanii nurraa ka'aatii walii galanii diinotaan nurraa ka'aa nurraa galaa jedhanii itti lallabanii warri naafxanyichaas maarree sinirraa kaanaa sinirraa gallaa guyyaa itti nuuf qabaa jechuun Oromoo Arsii torbee tokko akka qabaniif taasifataniin torbee har'aa sa'aatii kana asitti akka hin mul'anne waan qabdan guurradhaatii nurraa sokkaa jedhanii beellama kennanii fi ofirraa deebi'an Oromoonni Arsiis. Arsee waraanan dhabuu waraanee itti dabsa waraanni isaan cabuu. Gidduu kana dubartittiin halkoon waraana Minilik kanneen bira dhaqxee maalni sodaattanii maaf ittiin dhukaasinaa Oromoon waan halaalatti nama ajjeesu kan hin beeku osoo itti dhukaastanii ni baqataa qawwee akkanaa kan arganii hin beekanii fagootti maaf ittiin dhukaasinaa amma siin socho'inaa yoo isaan dacha'an halaalatti itti dhukaasaa jechuun cimsitee akeekkachiiste. Oromoonni Arsiis akkuma beellama isaaniitti beellama isaanii kabajanii yeroo deebi'an dubbiin akka gaafa duraa miti garagaltoo taatee isaan eegde. Hoogganaan waraana naafxanyaa Alii Maaree Oromoota Arsii rasaasa tokkoon halaalatti namoota hedduu fixe. Waraanni Minilik achi qubate hedduu dhukaasa Oromoota irratti bananii sababa meeshaa waraana ammayyaa kan hin qabneef warri Arsii baay'ee miidhame isaan kaan immoo miliqanii. Alii Maaree isa kana kan arge kaayyoon isaa galma waan ga'eef farda boora gabaabduun keessa gadi jedhee goraadeen qaluu eegale. Namoota danuu erga gurra'ee booda namichi gaafa yoo jarri isgoo abeet jettu diina waa gaafanna jedhe sun muka jalatti galee eeggachuun Alii Maaree osoo inni Oromoota Arsii asii facari'ee qaluu muka jalaa itti ba'ee waraanee ajjeese. Alii Maarees gaaficha du'e fardi boorris ni booji'ame. Duras kanuma Oromoo ture fakkaata. Erga gaafa sanaatii waraanni naafxanyaas Raas Daargee itti aanaa Alii Maareen Arsii irratti duule. Alii Maaree gaafa du'u niitiin isaa akkas jettee boosse. Alii Maaree sumaatu faxuule moo Alii Maaree boorumatu siin guule moo Alii Maaree Arsiin dhibbillee dhumtuu Alii Maaree anii fi ati waliin baane jette. Marartee abbaa manaa sheebsatte. Oromoonni Arsii kumaatamni dhuman isaaniif gammachuu guddaa ture. Arsiin dhibbillee dhumtu jechuun ishee Arsii dhibba caalaa abbaa manaa ishee tokkicha caalchifachuu ishee agarsiisa. Guyyaa kana Azuulee irratti Oromoota hedduutu du'e. Qabeenya hedduutu saamame. Guyyaa tokkotti namoonni 12,000 yoo dhuman loowwan 40 ol saamamaniiru. Loowwan qofa osoo hin taane namoonni hedduunis booji'amuuf dirqamaniiru. Namoota kanneen akka Hayyuu Sikkoo fi Mandoo Leenjisoo Diigaa, Abbaa Duulaa Roobaa Buttaa, Badhaanee Shaagaa, Dastaa Wadalee, Mokoonnin Asaffaa, Qoree, Gabrasillaasee Bogaa, Altaayee Dooyyoo, Hayilee Gabra Masqal, Inseenee Ulufuu fi kan kana fakkaatan hedduun isaanii booji'amanii. Oromoo Arsii weerara Minilik mormaan hooggantummaan dursaa kan ture Abbaa Duulaa Roobaa Daadhii yookaan Buttaan dirree waraanaa Azuulee irratti mo'ame.
boru Oromoon ofiin of bulchuuf baroota dheeraa ittiin fudhatu jedhee nama amanaa turedha. Waraanicha akka fiixan hin baasne ilaales milkiinii fi injifannoon boruu ilmaan Oromoo waliin akka ta'e dubbate. Roobaan erga booji'amee boodas harka isaanii gale jedhee isaan hin gabbarre ni arrabsa ture. Ani goota ati lugna ati onneen qabdu arraagessa qawween halaalatti nu rukuttee nu injifatte malee ati goota miti qawweetee lafa kaayee fardaan bahimee si agarsiisaa jechuun tuffii isaaniif qabu ibsachaa gubataa waan ta'u wallaale. Gootota kanneen ummataatu dirqisiifamee harka kennachiise itti laatanii garuu hin callisne. Haala kanaan Oromoonni Arsii osoo rakkatan nafxanyichi Minilik gara yabalaa isaa qajeeleen Liji Iyyaasuun bara 1906 waggaa 3 aangootti ol deebi'e. Liji Iyyaasuun yeroo kana akka dhufeen lafa Oromoo Minilikiin saamee Oromootaaf deebise. Oromoonni Arsiis yeroo kana akkas jechuun Minilik arrabsanii Iyyaasuu faarsanii. Yaa Saayyahoo Iyyaasuun galee dheedinaasuu malee Iyyaasuun farda magaalaa bitee Minilik tortortitti bada shaqqixxii akka madaala citee jechuun keessa isaanii ibsatanii. Waraanni Minilik Oromoota Arsiirratti yeroo ja'a ol duule. Kun marrisaa gama Arsiitti Abbaa Duulaa, Roobaa Buttaa fi Leenjisoo Diigaan hoogganamaa ture. Roobaan waggoota hedduu Oromootaaf naannoo gara naannoo deemuun Minilikiin falme. Boodarra humna meeshaa ammayyaan Azuulee irratti booji'ame. Ta'us gootota hedduu horateera. Gootummaa Oromootaa itti agarsiisee jira. Roobaa Buttaa Leenjisoo Diigaa Horteen gootaa har'a sirtakaa. Roobaa Buttaa ergasii jireenya isaanii geggeessaa umrii hedduu erga jiraatanii booda lubbuun isaanii darbe. Yeroo ammaas awwaalchi isaanii bifa dhagaan irra tuulameen godina Arsii aanaa Shirkaa ganda Miitanaa Hindheessaa gooxii Shakkee iddoo jedhamtutti argama. Seenaan Roobaa Buttaa isiniif qindeessine kanuma ture. Akka jaraatiif dhumne akka rabbiitiif dhufne masuus ta'een kaasne madaan sun fayyine. Roobaa Buttaa Leenjisoo Diigaa Horteen gootaa har'a sirtakaa.